Ani koo gaafa badhaadheeti bijaamaa akka kinaaf ittarstu yoo nan beeke beeku. Amma ani kan uffadheen deemuuti. Kan uffadhee. Inni kolfaa qubna garaa haasaara. Bakka kolfaan jiru. Kanuma nani. Dhagaa jiru. Asuma ga'een kaardii bitaan bitadhee dhufaa fagoon na goone. Bakka kolfaa jiru. Suuqii kan uffatu jiru. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuun jaalladhaa. Egaa har'a viidiyoo darbee irratti hundi keessanuu hagam akka gammaddan hagam akka isin harka dhooftanii bagarraa kan falattee baga baay'ee tokkoon isinitti aare dhugaa dubbachuuf baay'een isinitti aare ani immoo har'a isa sana kan falachuudhaaf waan hin hojjetaa jiru walumaan laallaa biyyaansi. Ani qaaloo kos nan baadha jedhee garuu immoo wantichi waan namaallee barumsa dabarsu ta'uu danda'a. Garuu ani kan falachuu waan barbaaduuf har'allee hojjetaatii jira. Isiniin jechaa jira akkuma argaa jirtan kana amma ani kaameraa koonan of kadhaa argaa jirta yoo ta'e hin beeku baay'een keessanii maalidha piraankii jechuun keessanii oolu mee gaafa achi gara fuulletti faaratti ba'u maal akka ta'e ilaaluuf jirtanii amma imalaan jira iddoo wayiin deemaa kananii. Ilaaltan maal akka ta'e qajeelchaatuma na hordofa. Raakoo silkiina kenname diidan deemaa kana. Eessa deemu? Diidan deemaa kana. Iddoon naquun qaba. Eessa deemu? Asumaan ga'ee dhufan dhimma wayiin. Uffata kana uffattee maal ta'e hin bareeda. Hin bareeda moo? Maal ta'e? Uffata kana uffattee mangidarra gabbataa? No. Namni kan kana caalu yoo uffata hiree kun ittiin tiiktook irra noolu kan kana caalu. Maal ta'e uffanni kun? Kan uffattee nama meeqa maqaa balleessuudha bareeda kan uffattee gabbaatu. Maal jechuudha? Eenyu maqaan badaa? Kan uffattee ana nama maaf maqaan badaree? Maal ta'u? Akka nama beeka tokkotti uffata naannoo si goma afaan uffata. Maal ta'e kun hin bareeda? Maal ta'e uffanni kun? Amma tu si gaddi si uffata kan uffattee maqaa baatee deemtee ittiin karaa deemtee deebita? Bareekoo qaba. Hin bareeda? Uffanni kun siif kan malu miti. Hin bareeda boomee silkina. Uffanni kun siif kan malu miti. Hin bareeda fidi. Karaa deemuu barbaadde yoo ta'e fidi mee amma shigeen dhufa silkii irraa buqqifadhu kana fidi. Silkisti kennaan jiruuti uffata siin. Ishee irraa buqqisi nan qayyaradhaa sinaa kenni. Maal qayyaratta? Silkii naa kenni nan qayyaradhaa. Uffata siin fidaatee uffata. Lakki naan fidin taa'e natti waan hin dogoggoran taa'e. Maal ta'e mee? Uffanni kun tokkoffaa uffata bakkeetti qaama kee mul'isu. Eeshi namni koo kan kana caalu kan kanaa gadiitu yoo tiktook irratti hin dandasaa oolan akka taate. Maal rakkoo qabaree? Ati nama safuu qabu. Maal ta'e kun hin bareedoo laama akka inni bareeduu gara. Isti kaamera gammaan nama wanti keetti filaati. Mastaawatii keessatti of laalan bayoo. Mastaawatii keetti filaati. Of laalan bayoo. Yaa qabiitti filaati. Jilbaa gadi bichaa na mul'ata maal ta'e waan tokkoyyuu na mul'ata. Bakka kun sirraan eegamuuti qabsiisiin kenna qabsiisee fudhatee gabaa. Hin bareeda kun maal ta'e? Kanumaan hin deemu. Uffanni kun eessa bareedaa of argaa jirtu ati? Waa sila nagarree namoota surma tiktook kana irratti argaan ooltu nama akkamitti akka itti uffata. Bakka sun dhimma mataa isaatii ati akka mataa ati immoo akkansi bulcheetti bulta malee. Maal jechuudha? Irratti gabbaatee. Aan bee amma natti bareeda deesne uffadhee ka'eeko. Sitolee uffattee qaati. Noon bareeda maal ta'e? Kun hin ta'uti amma qamisii siin kennaati. Wayi qamisii gachee qodaa keessa fudhadhuuti qamisii fayyadamuu uffata. Kun amma uffanni kun hin bareedu amma mee dhuguma dubbachuuf hin bareedu. Hin bareeda maal ta'e? Hin bareeda mana keessatti uffata. Eessatti nama saalfachiisa mana keessatti. Ala gabbaatee garuu ala. Kun asitti uffataa hin jira miree? Mana keessatti uffata. Mana keessa gaafa mana keessatti uffata. Garuu ala gabbaatee uffata kana alatti gabbaatee mana karaa irratti. Nama maqaa balleessatti jiru maa eenyuufaa maqaa balleessa kan uffate ana ilaallata nama maaliin maqaa balleessatti jamma. Maarreen intalli Oromoo kun meeqatu qumxaadhaan kutatee deemaa rame.
namoota danda'anii tooni mangada irratti asitti wannoo kun xaafatu ta'e isaanitti ittiin saalfatu namni. Saalfatan isaanii. Silkiin haala inni hin deemu. Aannan deema bakka argee deddeebi'a. Qoy nannuba laaggi nannuba ishee uffannati naa fuutu mee dhaqi naa fuutu. Uffata maati naa fuutu laaggi fuudhu. Ani uffata kanuman qaba kanuman uffadhee deemuuf jira uffannati naa fuutu hin jiru. Ani abbaa kana uffadhe maali kana uffadhe rafuudha qabeeta kana uffadhe maali narra ta'an kana uffadhe. Ooyi mee kana uffatanii mangada irra deemanii kana akkamitti uffatanii mangada irra kana maal godhe uffate. Baasi kana birraa bittaa shakan. Kuni mana keessa kan uffatamaa. Mana keessatti kan uffata keessatti fayyumna. Hai. Siintaan kana immoo challee mana keessatti. Laamee kana keessa namni mul'ata iyyuu. Ilaala amma fagoonna qubee kun eessa na mul'isa maal ta'e? Barrii kanarraa si as gadi hin baatu kun uffatte. An kana keessa lixee keessa mul'ata ay arguun kana uffadhee asfaaltii irra deemaa xixiqquma ishii saalfisitti nagaamu saalfattu. Waan saalfachiisu. Ndaun mana nintina zan jiramti. Kau fadene asfalt ra dema. Adalle. Kau fadene ka baraka. Sharbi kamuti. Kana fadu. Curuma sharbi ra gatti. Sesa kada kada berarti deh mak. Curuma yu fadene kaza sharbi mora deh. Sharbi kau sharbi jinde kan. Sharbi. Ani ko gaafu badhaxeeti bijaamaa akkasii naaf itti arsitu iyyuu nan beeke beeku. Amma ani kan uffadheen deemuuti. Kan uffadheen in kolfaan qubna garaa isaa jira. Bakka kolfaan jiru. Kanuma nani. Dhagaa jiru. Asuma ga'een kaardii bitaan bitadhee dhufa fagoonna kun. Bakka kolfaan jiru. Suuqii kan uffatu jiru. Deemitu. Nah iya, esatti gitaati. Sitti maal jedhama kan uffatu itti deemu. Kana akkamitti uffate namni kana uffatee deemaa jiru. Suuqii kanatti. Suuqii miti as nama wayiin dubbisee deebi'aa fanan. Maaf sabda. Hin sobu. Osuma ta'ee yoo akkamittiin kan uffadhee mangada irratti gabbaadhame maali kana uffadhee deema. Sabaxxasa beekuni maal ta'e uffanni eessa maal ta'e akkaati lubbuu fudhan jirtu ta'e uffata gabaabaa uffadhee deemu jechuudha. Ani uffata gabaabaadha yoo gabba'e maqaa Oromoo hundaa bada jechuudha. Maqaa shamarran Oromoo takka hundaa isaaniif bada. Egaa mee gadi ba'e asumayyuu alaafinnati ishee kenna warra akkasii qullaa deeman kanaati alaafinnati itti fudhadhu ture. Sanif teeratan maaqulla sanin deem kan sanin hin dangan. Ati garuu utun jiru yoomini akka ta'an tigiri. Maal jechuudha inni? Nanta yoo ta'e immoo gaafa na ajjeestetti akka barbaade gochuu dandeessa. Ajjeesitiif kan ittiin deemu. Ilaami ati oggoodha bijaamaa akkasii uffatetti kan natti footu bijaamaa akka maal godhee kana keessa asi jammar galgala kuni galgala yoo nan uffadhee sakaalee na ajjeese kun natti guddata kun. Maala kana si jammar bifaan qabu intini qabu maala kana maal godhe. Indaa'uun baqa kanuma naqee natti magara sirraa murtii. Kana keessa keessa godhadhee akkumatti irraa mursiisee godhadha booda kan gabbe. Dhuguma bee. Dhugumaan jedhaa rabe. Amma hojii dhaquu fi sirumaa hojii dhaqe ishee baqa dhiisee deema hojii. Gaafa si nagarre karaa barbaade. Baqa hojii dhaqe. Si nagarre tanaan karaa barbaade. Cira booda loon deeme rakkoon qabu. Okay. Gaafa akka jirraa maal dhagoonna bo'oo. Maal goota nareemuuf akka hin jenne bicha waan dur hafe sana waan imaamma babbaarratti bisan akkas hin finne. Maalidhaa waan isaa. Ani kana maalaan deema.
kan mana deemaa kan mana Tuwaji wala lo mimiti kana achuma na gabasi sirba maalan kan fa'e kan na dubul rabe feligi adwe dibula me atumtu ko to fata kan mamma na dubul dibula feligi ila me kana me ufado gato me ko to video wanti gamma dilal me la la fan ga ula qamisni tikesan jirate tikesa fadu fa wandi na tiko tikesan jir yosi tani demo bijama babala fini to tani sanzaro ايش بقى تركينا خير كمان ثم تعال تكون متفائل قال لي Aku